seenaan mucaa kanaa baay'ee na gaddisiise. Nagaa waaqessaniif haa baay'atu. Hordoftoota Abbee Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessan yan obboleettiin keessan baay'ee nagaa godha. Isinillee akka nagaa ta'an abdiifamantiin qaba. Nagaa koottaan suraan obboloonni na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa eebbifamas ni jechuun jaaladha. Ammallee na jajjabeessuun keessan akkuma dhufetti haa ta'u wala jajjabeessuun ergaa kiyyaa yookaan dhaamsa kiyya jechuudha. Egaa akkuma duras ni dubbadhe mucaan obboleessi keenya Galaanaa kiyyuudha moo eessadha? Kan ani beeku fi kana irratti malee ani qaaman isan beeku. Salaale garuu biyyisaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee na gaddisiise jechuudha. Wanti mucaa kana irra ga'e jechuudha. Wanti mucaa kana irra ga'e obboloota keenya biraatirra akka hin geenye jechuudha. Mucaan kuni seenaa duraanii hin beektu jechuudha. Ijoollee baay'een fi biyyisaa hordoftuu akkasumallee baay'ee waa'ee seenaa jaalalaatiin kan inni beekamtii argate miidiyaa kanarratti jechuudha. Dubartii wayii jaalatee akkasumallee jaalalaan osoo waliin jiran ji'oota muraasatti turanii obboleettii suni egaa caaradha jaalala jechuudha. Wajjin jiraachuu hin dandeenye gargar ba'an jechuudha. Baay'ee boo'ee mucaan kuni gara miidiyaatti illee ba'ee OBN illee jechuudha yaada isaa ibsachaa ture jechuudha. Egaa kun akkuma jirutti ta'e ammallee immoo wanti mucaa kana irra ga'e dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisee jira. Biyya lafaa kana irra jiraachuudhaa fi egaa qormaanni akkuma jirutti ta'e garuu qormaata san keessa immoo jabaatanii darbuun immoo dirqama jechuudha. Eenyumtuyyuu hin qorama. Qormaanni immoo karaa namatti dhufuun hin beekamu. Egaa akkuma sooshaal miidiyaa kanarratti argaa jirtanii obboleessi kun gara biyya Dubaayii deemuudhaaf ta'e birii 400 fi 2,000 waan akkasii baasee jechuudha. Gara Dubaayii deemuudhaaf haadha isaatillee gaggeessitee akkasuma akka sooshaal miidiyaatti argaa jirtan kana suuraan inni maxxanse haadha isaatiin nagaan jedhee maatii isaatiin nagaan jedhee gara Boolee yeroo inni deemee Boolee keessa ga'u viizaan isaa viizaa feekidha malee orijinaala miti jedhameenii mucaan kun gara mana isaa gara maatii isaa deemee jechuudha. Dhugaa ijoollee keenya sirriitti meerraa baradhaan warri Dubaayii deemuudhaaf biyya Arabaa iddoo barbaadan deemuudhaaf yaaddani obboloota koo biyyaa ba'uu bichaadhaaf hin yaadina. Yoo biyyaa baane maaltu nu qonnamaa akkasumallee jechuudha. Mee namni nuti wajjiniin kontaanti goonee gara biyya Arabaa deemuudhaaf yookaan hojii biraa barbaadachuu deemuudhaaf namni kun nama akkamiiti dhugumaa dhimma kiyya kana naa fixaa jedhaatii sirriitti adda baafadha. Mallaqa keessan baaftanii osoo hin kennin jechuudha. Maaliif namoonni baay'een kan hin beekamne baay'een nyaatamaa jiru jechuudha obboloonni keenya dhiiraa. Dhugaa osoo akkasitti nyaatamanii gara biyya Arabaa yeroo dhufan immoo jechuudha. Osoo nagaadhaan hojjetanii baay'ee gaariidha. Gara mallaqa kana hunda baasanii dhufanii hojii argachuu dhiisuu jira. Baay'eedha rakkinni dhugaa dubbachuuf biyya ormaa aga biyya keessa teessanii achi as ilaaltan kana miti. Waan baay'eetu jira. Haalli qilleensa saniif ta'uu dhiisuu danda'a. Hojiin isinii ta'uu dhiisuu danda'a. Nyaanni isinii ta'uu dhiisuu danda'a. Waan baay'ee jira. Kanaaf ani amma beekuma kiyyaa ammaa isiniin jechuun barbaada. Mucaa kanarraa baradhaa jechuudha. Biyyaa baanaa qofa hojjennee jijjiirannaa osoo hin taane mee mallaqa birii 400 baaftanii fuutanii nama tokko as rakkatanii kennitasane namni kuni seeraan jiraa? Seeraan hojjechaa jiraa? Higgaawwiidhaa? Moo akkamitti hojjechaa jiraa? Viizaan isaa kun orijinaalaa? Jireenyi isaa eessaa? Akkamitti maayirra dhaabbatee hojjetaa jedhaatii duraan dursaatii adda baafadhaa jechuudha. Biyyumarraa deemneettanii rakkina keessan bichaan ilaalina jechuudha. Mee har'a mucaan kun rakkina meeqa rakkatire? Dhugaa dubbachuuf taanaan birrii isaa birrii 400 dhabeera. Deebi'ee immoo jechuudha. Yookaan hin deemne birrii dhabe hin deemne mi'a isaatti deebi'ee jira. Dhugaa akkan seenaa isaa inni yeroo barreeffama isaa dubbisetti baay'ee na gaddisiise jechuudha. Haati kiyyaa mana kiraa kaffaleen teekisaa jira. Haadha kiyyaa ana tasdadaaddira akkasumallee haadha kiyyaa ilma tokkichadha jedhe. Dhugaa baay'ee na gaddisiise jechuudha. Ilma tokkicha ta'uu isaa na gaddisiifne. Maaliif birriin amma inni baase kana ilaalaa yookaan liqeeffatee ta'a yookaan immoo waggaa 2 waggaa 3 sanii olitti dadhabee jechuudha birrii 4,000. Birriin 400 obboloota koo Itoophiyaa keessatti waggaa meeqatti akka dhufu ilaalaa. Biyya Arabaa isiniin jechaa jiru. Kanaaf ani maal isiniin jechuun barbaada obboloonni kiyya dhiiraa biyya ormaa deemuudhaafi. Osuma hawwii qabdanuu jechuudha.
Hawwiin keessan immoo akka isiniif milkaa'uu fi kaayyoon keessan akka galma isinii ga'uu fi eenyu wajjin akka jirtan eenyu wajjin akka deemaa jirtan adda baafadhaa obbolaa koo. Inni dhiiraas inni durbaas jechuudha. Dhugaa birrii 420 osoo namni kun waa tokko suuqii nagaa iddoo nagaatti banate ofiisaas jijjiiramuu danda'a, maatiisaas jijjiiruu danda'a jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan ani waan isiniin jedhu obboloota koo amma beekuma kiyyaa jechuudha. Namoota wajjiniin kontaaktii gootan wajjiniin deemuudhaan irraan biyya Arabaa kana deemuudhaaf duraan dursaati adda baafadhaa. Durii jedhuma karaa deemtute hootanii mallaa keessanii ganinaa jechuudha. Yeroo kana namuma gaariif namuma yaraa adda baafachuun baay'ee ulfaata ta'eera jechuudha. Baay'ee ulfaata ta'eera dhugaa waaqayyo namaa gargaaru malee jechuudha. Namni dallaalonni jechuudha ani isaan barbaadan isaan laalan nama osoo hin taane birrii qofa ilaalu bakka lubbuu namaatti faradu. Mee namni kun jechuudha birrii 400 dhabee mee hagam namatti dhaga'ama. Mee warri akkamitti dhaga'ama. Itoophiyaa keessatti waggaa meeqatti hojjetamee akka birriin 400 kun dhufu mee tilmaamaa jechuudha. Kanaaf obboleessa keenya kana waaqayyo jajjabina sifaa kenna obboloota obboleessa kiyya milkaa'uun karaa baay'eedhaan kallattii baay'eedhaan jira. Kara biyya Arabaa bichaa qofa deemtes kan milkooftu. Biyya kee keessattis hin milkoofta. Ati jabaa taate ati hojjannaan hin milkoofta jechuudha. Mallaqa birrii 400 baaftee biyya Arabaa deemuudhaaf amma yaaddu Itoophiyaa keessatti maal hojjedheen birrii 400 jijjiirama jedhee yaada obboleessa kiyya. Dhugaa dubbachuuf taanaan. Kanaaf jireenya keessan dirqama magaalaa qofaan godhatina. Jireenya keessan baadiyyaa keessas godhadhaa dhugaa. Mee baadiyyaa magaalatti yoo weedoo keessa jiraattanii birrii 400 irraa dhugaa lafa kaaree tokko tutachuu dandeessu jechuudha jijjiirama dandeessu. Kanaaf ani amma beekuma kiyyaan isiniin jedha obboloonni kiyya gara biyya Arabaa dhufuudhaaf amma kanaan dura fedhii qabdan yaadaa jirtanii eenyu wajjin akka jirtan eenyu akka biyya Arabaa isin geessuudhaaf wajjiniin haasaa jirtan wajjiniin kontaaktii godhaa jirtan birrii meeqa akka sanarraa fuudhaa jiru birrii meeqa akka kennaa jirtanii inni orijinaalli immoo kamidha somni kamidha viizaa keessan adda baafadhaa jechuudha. Namoota sanaan dura biyya Arabaa deemee dhufe akkasumallee namoota immoo karaa seeratiin hojjisiisaa jiru viizaa isaan kana adda baafadhaa. Calliftanii madda keessan waggaa 5 waggaa 6 qilleensa irratti gattanii dhiisinaa jechuudha. Kana isin jechuun barbaada dhaamsi kiyya inni kun kanarraa kanadha jechuudha. Mucaa kana dhugaa baay'ee natti dhaga'ame akka nama tokkootti jechuudha. Seenaa baay'ee irratti dabarsaa jira obboleettiin seenaa jaalalaa dabarsaa akkasumallee seenaa jireenyaa kun amma irratti raawwatame kana dabarsaa jechuudha. Kuni dallaalonni jechuudha. Dallaalonni baay'ee ijoollee keenya miidhaa jiru dhugaa dubbachuuf taanaan kan biyya keessaas kan biyya alaas jechuudha. Isaan jechuudha ijoollee karaa sobaatiin mallaqa irraa nyaatanii yoo barbaadan bilbila isaanii cufatu yoo barbaadan bilbila isaanii irraa bulookii godhu yoo barbaadan sooshaal miidiyaa irraa surmaayyuu hin badu. Maal goota yoo ragaa hin qabaanne wanta itti gootu hin jiru jechuudha. Yeroodhaaf boochi nama dhiiftaa wanta itti gootu tokkollee hin jiru. Sanuummoo jechuudha ragaa mallaa keessan gizee namatti kennitan ragaa qabaadhaa jechuudha. Ragaa qabaanne homaa gochuu hin dandeessan. Kanaafuu maal isin jechuun barbaada dhaamsi kiyya hinnarraa obboloonni kiyya inni dhiiraas inni durbaas gara biyya Arabaa dhufuudhaaf yoo fedha qabaatan yoo hawwii qabaatan karaa seeratiin goota. Mallaqa keessanii akka namaan isin taphatina. Dhugaa yoo kan liqeeffate namni kun hin beekamu yoo kan hojjeteeti. Mallaqni 400 jechuun Itoophiyaa keessatti waggaa meeqatti akka dhufu maal hojjetanii akka waggaa meeqatti dhufu mee tilmaama. Kanadha. Kanaaf baay'een keessan biyya Arabaa qofa deemnee hojjennee jijjiiramna jettu malee mee kallattii kamiin deemnaa kallattiin kun dhugaadhaa kallattiin kun dhugaa miti kan jedhu adda baafadhaa isinii jechuun jaaladha obbolaan koo durbaas obbolaan koo inni dhiiras jechuudha. Milkaa'inni jechuudha harka waaqayyoo malee harka keenya keessa hin jiru. Itoophiyaa keessatti hojjettanii milkaa'uu dandeessu. Garuu isin kallattii kamiin akka milkooftan obboloota koo of ilaalaa mee dhaabbadhaa of ilaalaa warri kana gochaa jirtan. Dafa keessan fuutanii waggaa 5 nama tokko laattanii hin dhiisinaa jechuudha. Nama tokkoof laattee hin dhiisin obboleettii koo obboleessa koo of ilaali bakka min jira yoon hojii nan jira jedhi. Biyya Arabaa kanas yoo dhufne qormaanni baay'eetu jira dhugaa achuma bichaa as ilaaltanii biyya Arabaa hin hawwinaa jechuudha. Inni dhiiras inni dubartis maal akka dabarsaa jiru numatu beekaa jira maal keessa akka jiru numatu beekaa jira maal hojiin akka oolu numatu beekaa jira jechuudha. Kanaaf ijoolleen
waan kana gochaa jirtan gara biyya Arabaa deemuudhaaf hawwii qabdan duraan dursaatii eenyu wajjin akka jirtan eenyutu akka waan kana isinii fixaa jiru eenyutu akka biyya Arabaa deemaa jirtan isinii xumuraa jiru viizaan kun viizaa akkamiiti mallee inni kaffalaa jiru kun eenyu wajjin kaffalaa jira eenyu fan kennaa jira dubbiin kun dubbii dhugaati moo dubbii sobaati jedhaati sirta adda baafadha obboleessa keenya Galaanaa Waaqayyoon si jajjabeessu jajjabina siifaa kennu siin jechuun jaaladha jabaadhu karaan milkaa'inaa tokko qofa miti Waaqayyo yoo jedhe malee wanti hunduu hin ta'u kan kee immoo kan biraa ta'uu danda'a kanaaf jabaadhu siin jedha burtoo guyyaan irraa kun ani qabadhee dhiyaadhe kanumaadhaan waan biraati walitti deemnutti nagaan naaf tura.